nama kuufan machaa'e jedha nama rakkinaan machaa'e jedha deebii sirriirraan eegina deebiin baay'oo ta'e isaan daa'e hin machaa'e isin galgaloo jettan isaan ganama machaa'anii jiru eessatti awwaaltan jedhee Yesuus Maariyaam Maartaa gaafatee jennaan innoo ajaa'eeraa jedhan silaa deebiin isaanii deebii sirriin lafatti awwaalanii muudha isaan garuu waa'ee foolii haasa'u boo'ichatu macheesse rakkinatu macheesse yeroo tokko tokko nama gaafa rakkina isaa gaafattu gaarii godhee danda'ee haasa'u rakkinaan macheesse nama rakkina machaa'e bira deebii sirriin argattu namicha kana dhukkubatu macheesse habbii kutannatu macheesse kanaaf fayyuu barbaadda jedhee Yesuus namitti waggaa 38 ciifte fayyuu barbaadda jennaan akkasitti namittiin kun eeyyee fayyuu barbaada hin jenne maal jedhe anoo naman qabu namni na fayyisu hin jiru hixaan koo nama harka jira carraan koo nama harka jira nama hixaa koo kanatti na gargaaree si na fayyisee galchuu hin qabu silaa deebiin fayyuu barbaadda eeyyee fayyuu barbaada inni garuu eeyyee fayyuu barbaada hin jenne naman qabu maal jennaan habbii kutannaan macheesse nama abdii kutannaa macheesse hixaan isaa namaan harkaa dhume kanaa hixaa namaatiin otoo hin taane hixaa harka waaqatiin waaqayyoo hixaa wayii tokko baatee namicha waggaa 38 habbii kutate bira dhaqee dhaabbate gaafa dhaqee bira dhaabbatu akkasitti hin jedhe foormulaa ormi ittiin fayyu mite akkaataa biraatiin fayyitee lafaa kaata'e harka kee mirga ol kaafadhu ergaan siifima waan sirratti dubbadha habbii kutannan kasi macheesse haalati keessa jirtu kasi macheesse akkasiin jedhe waaqayyo ganama kana dhufeen lafaa si kaasa siin jechaa akkasina iyyaati innani qabu jedhame isan dhabe sana hin caaleedha lafaati akkasumatti nama si biraa jabeessee qabiiti hinnati qabdu jedhi isa dhabde sana hin caaleedhaani isati qabdu moo isa dhabdee caala beesaanii qabutu caala warrettan hinnati qabdu muudi natti qabatu wal kumattu mee isan qabutu caala namni tume makaansa makaansa makiina irra hin caalaayin mana irra hin caalaayin birri irra hin caalaayin akkasiin jedha waaqayyo kana booddee isa dhabdee isa qabduu caala siin jechaa sakata kaseka Maatiyaas lakkin harkaafu isa mana kee keessa dhabdee miti isa mana kee jirutu caala jabeessitti nama si bira isa mana kee jirutu caala na edin dhabiti jedhirra deebitti namni siyaasanii tokko lama sadii ofitti mamma qabutu caalaa edin dhabiti haleluuyaa yeroo baay'ee goolii ittiin seexanii namatti galchitu waan ati qabdu sitti argisiiftu gaafa si boosisuu barbaadu seexanni waan ati qabdu sitti argisiiftu waan ati dhabde sitti argisiifti amma akkasiin jetti seexanni dhufte ati hiriyaa kee biraa afteetta iddoo namni ga'e abaluun ga'e sana ga'uudhaafi kan kee kanaan fagoodha hin danda'amu kan kee siin jetti yeroo sana ishiin isa fuulduraa hin ga'u gaafa jettu ati immoo lafa dhufteetti argisiisi innati ga'uuf jettu dhiyoodha innati dhufte immoo fagoodha inni fagoodha si fide karaatti si hambisuun miti galmaas si ga'uudhaan mana nan lallabu malee taa'ee namni jedhaadha maa gochuu danda'u bishaan sii kennu laa dabaladhu bishaan Yesuus gooftaa hafuuraan dabbaqaa taashii fooniin miti ilaa waan ati qabdu akkasitti argisiiftu seetan otoo mana ijaarrattee fixattee tamma barrii wayyoo si hankaake isati feerroo bitattee isati hunduu qalamii dibdee bareessite sitti argisiiftu moo erga waaqa kee ta'ee barrii kana faatti siin godhuure isati kutaa yuunivarsiitii lafa waggaa 10 sammuu kee nagaatti eegeessi barsiise barsiitti himtu ormi maraatee tachii bahe erga waaqa kee ta'e maa waggaa tokko si lakkoofsisare maa hojii siin galchime karaa natti dhufte fagoodha iyyaa karaa natti dhufte fagoodha jedhaa namaati jedhiti na wajjin jiru hin caalaa jedhi dhabeeti haleluuyaa kana fuutee seexanni filaashii fuutee sammuu keessa gooti mazmurii seexanaati kun arra sammuu kee keessa mazmurii seexana humna dhiiga hoolichaa si kee hurkisee Yesuus hin jedhi bedhabeeti kanaaf yeroo ammaa kana hiyyeessi gungumaadha sooressi gungumaadha
innarree qabu gungumaadha. Nama kiina qabu gungumaadha. Nama jireenyi naa toleera jedhu hin argitu. Soofteeriin nama geeddarameera. Har'aa jalqabee garuu soofteerii waan sammuu kee gala naa toleera jechuu kan jalqabu si taa'adha Yesuus. Amen. Iji naa toleera jedhamiti. Jedhami naa toleera namaru. Isatti qabdu hin caala. Nama si bira dugda keessa dha'iiti. Waca dhiisii innati qabdu hin caala jedhafi. Ukatii dhiisi. Isatti qabdu hin caala. Lakki iyyaati ameen jedha. Hiriyaa kee biraa kufteetti. Hiriyaa kee biraa seexana takkas jedha. Hiriyaa kee biraa kufteetti. Innuu hiriyaa isaa biraa kufe Gabriel faa bira. Mikaa'ela faa biraa kufe. Gubbaadhaa kufe. Ndaman keetti xinnaadha. Suni gubbaarra warra cimaa bira. Inni koo xaqlaallaa gubaayii waan nan isa ture mikittilii ture. Waaqattaanii aangoo guddaa kan qabu seexana ture. Kaabinee gurguddaa biraa kan lafa dha'e seexan. Malee ati hiriyaa kee biraa namni inni si wajjin jiru hin jaalatu. Halleluuyaa. Iyyi naa caalaa hiriidhameetu. Jedhami naa caalaa hiriidhameetu. Har'a sammuu biraa tokkotu sammuu keetti galaa. Jireenyi kee kana booddee waaqa wajjin deemsee jalqabachu. Adigaa sakoo maheen baheen hosiyaa. Iyyi inni na wajjin jiru hin caala hiriidhameetu. Hin caala. Isa si wajjin jiru caala. Isa dhabde miti. Dhugaa waaqa siin jedhu isatti qabdutu caala jechuudha. Aadaan taaree kana booddee meeda jabaadhutuma akkuma nama wayii tokko ta'iiti hinna ni qabu hin caala ni dabe. Halleluuyaa. Iyyaasuuf Kaaleeb takka jedhanii bara keessan keessatti hiriyaa gadaasa wajjin haasa'ina. Biloogii godha dabaati. Nama waa'ee jireenyaa sitti gadaasa'u waan gadii wayii jechuun nama hin taatu. Maaliin ta'u? Nutti cimeera, nutti ulfaateera, nutti dukkanaa'eera, nutti naaneera. Dabbiraa zoorjee si maraachanii takka ture. Carqii si buusisuuf ofirraa balleessati. Jiraattee taamaabbee. Dhuguma siin jedha. Amma al takka namni jireenya goddadeedha. Bara xaafiin koo 1,000 sumatu xaafii nyaata. Bara xaafiin koo 10 sumatu xaafii nyaata. Bara 100 sumatu nyaata. Bara mindaan 200 bara mindaan 50 sumatu nyaata. Inuma nyaadha jedha fiti. Isa tokkennu dhala. Iyyaasuuf Kaaleeb Muuseetu gaadduu erge. Gaddeemtu erge abbe qotu isa ta'e nama cimtuun erga. Amma na biratti ana tajaajila muluu gizeef jaarsi waldaan na wajjin mishikii galeen kadhatu taanaan waldaa bulchuu hin danda'u. Na wajjinis tajaajiluu hin danda'u. Maaliif jennaan sammuu birriitiin dhufanii bulcha waldaa jilbaani malee. Maamaadaa miti waldaan. Misooma diinagdee miti. Birrii miti waldaa kan bulchu. Waldaa kan hojjetu mindaa miti sooressa miti. Waldaa kan hojjetu laa mul'atu. Ameen. Ulaagaan ni jalqabaa kadhata galuudha. In kadhatu taanaan inni hojii isaa hojjetutu inni kadhatu immoo tajaajila ta'e. Yoo wal make gadheedha. Yesuus gooftaadha. Ameen. Museen gaadduu erge biyya aannanii dammaatti. Achumaan gaafa erguu biyyichi xuruu akka ta'e dhaqaa ilaalaa innaan fiisiidii lallaba lakkoofsa tokkoffaa irratti dubbadheen ture. YouTube irra jira kan itti adeemu waaqayyo si dhaalchisa kan jiru. Gaafa erga waan sin ajaa'ibee sin dhiisu biyya dhaqu suni biyya xuruudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tolaatti. Achumaani iyyaa dhufan. Kudhan iyyaa dhufan. Maal? Jarana maal taatan? Inni hin cimaadha. Jarracha jiran jechuun irreen isaanii amma nagaa. Tokkicha si dhiinnan si'a sagala ofirra naannoof taa'e. Irreen isaanii humni isaanii guddaa. Nu immoo isaan biratti jedhan. Korophii isa jedha. Waaqayyo ati nama kakuutii jedha. Isaan immoo nu korophii isa jedha. Yeroo baay'ee kan si miidhuu isa namni si jedhu miti isaatiif hin jettu. Waan atas keessa kaa ani cimaadha jennaani abbaan barbaade ati goondara iyyuu siina jedhu. Ati cimaadha. Sammuun keessa fudhanne taanaan namni sun fudhatu dura of fudhachuudha. Ani maalan jira bifa maaliin qaba jireenya maaliin qaban jedhin ati aandanyaadha. Namni akka keetii jira hin jiru. In danda'amadha maal? Indee nuufin hin cima kuni nu jeesu nu humna qabnu jedhan
Dia malu ya adalah ya musik. Akka gotu. Sama kana fuudhee biyya kanatti achi hin geessin. Waan akkas jedhee sinannaa achi isaadhaan isaan immoo waaqatti asin orienteeshinii warra waaqaaf kennu. Warra qajeelfama waaqaaf laa hin amanin kan koon danda'an warra hin jiru waaqa. Hin cima kan koo hin cimaa waan inni dhiiseera hin cima hin dhoole. Harkatu walan kaakee. Adaraa achi hin geessin saba kana hin dhumu achitti jarri warra ciccimaadha jennaan. Indahuu bakka sana macaafa qulqulluu keessa seera lakkoofsaa boqonnaa 20 faana kan dubbisa. Mandara keessa deemanii yaa dabaluu biyya sana akka dhanne waan akka sana akka isin eebbisaa jedhan. Isaan immoo mandara keessa deemanii biyya sana akka dhanne jarattiin haylanyaa baay'ee nama ajjeesti. Hanaaqota achi jira warra humna qaban achi jira. Nuyi isaan biratti amma korophiisati. Jarattiin warra humna qaban adaraa hin naqinaa deemee mandara keessa deemu. Waaqayyo amma maal jedha dhaqaa sinan dhaalchisaa kan waan isin jedhu moo kan diinni siin jedhutu caala. Yeroo baay'ee namni kan seexanii jedhu irra dhagaa. Amma seexaniin duuta yoo jedhee dheeyyennan du'aa'e. Waan garuu hin jiraattennaan boo barreen gaddaa dhagayeera. Maan du'u irree hin jiraattennaan yoo jiraatte. Kan waaqa baay'ee fudhatu. Kan bakka seexanni wayii tokko amma nan maraacha amma yeroo baay'ee nan maraacha akkanan godhafanii takkaa seexanni waan gaarii yaaddeen beekta. Sammuu gaarii yaaduu qabdu waan ta'eef. Waaqayyo mos nan jiraachisaa jiraadha ennaan jiraadha. Achumaan jarras deebi'anii gaafa oduu kan odeessanii nama keessa namni hin dhabamu. Namni ko waan surree uffateef nama hin ta'u waan kamisii uffateef nama hin ta'u. Nama jechuun sammuudha. Sammuu as keessa muummichi ministeeraa kun nagaa ta'utu irra jira kuni ol. Sammuudha nama jechuun sammuudha. Yaada mul'ata yaada waaqaa keessa jiraachuudha. Namoonni baay'een akkana jennaan warri kaan dhufanii akkas jedhan Iyyaasuuf Kaaleb hinde kun oduu safaraatiidha. Waaqayyo nama akkasii yaa godhu. Ila isa ormi hin danda'amu dhaaluu dandeenyu milkaa'uu dandeenyu jedhani baakki waaqarraa dhageenyeerra dhaaluu dandeenya. Inni nan danda'a jedhee dafuuti. Oduu haaraa qabnaa jedhan maaliif? Kanamoo kun salphaadha baay'ee. Indahuu jedhu akka buddeen itti alaanfannee nyaannaa jedhan. Nama lama duwwaatu maaliif jennaan abuurri waaqayyoo nu faana jira. Inni manaa nu baase amanamaa. Inni nuyi qabnu hin caalaa jedhan. Hidda kibirgaa ol kaase hinna ni qabu sun hin caala jedhaa dabaati. Jedhi gadeebiti abbee. Jedhi gadeebiti siitaa. Siitaa ta'u maqaa Yesuus. Iyyaasuuf Kaaleb biyya Gibsii ba'an keessa nama lama duwwaatu lafa abdii sana dhaale warri kaan biyya dhuman lafatu liqimse kaan bofatu fixe hiddamanii dhuman dhaga'uuf dhaaluun addaan dhaga'uu si rakkisa miti barri kun garuu bara dhaaluu siif haa ta'u. Ameen jedhaa lafaati. Dubbii kanatti hin deebi'a namichi kun sammuu birriitiin qabame malee sammuu fayyinaa keessa hin jiru. Kanaafuu yemaataa iraat keessumaa immoo Oromoon kadhaan beeku. Dhuguma amma otoo ati dhaabbattuu dhufeetu kennime. Ati attuun na dheeseeteet attuu wayiitii godhetteet dannarraa dhufee sirra dhaabbatee kennime. Kennii malee hin beeku. Inni kaan beekaa ammes lamaarraam sila Mikaa'el sila Mantinaa namni gaafa hidhee hal tokko waa buustee fiiraatteet bakka nagaatti gadi kamaalidha dheedhee gaafa inni walaloosaa bareessee caafamee ture matee hin beeku. Gaafa inni jedhu qoomee abbeen nan dabalaa jetta. Inni kan keenya dhaame gara sun guuree gara hin beeku. Namitti kun akkas ta'uu ta'itti ilaatanii yaada akka inni namichi tokko Yesuus Oromoodha. Maal jennaan kattumamee callis Oromoo duwwaadha. Yesuus Kiristoos gooftaadha ta'uu isaa namni sanyiisaa Yesuus yaadinaan. Innaa namitti kun dhaabattee raakkeetti maaloo yemaataa iraat jennaan Petros Yohaannis waaw arra kan nuti siilaannu narkaa fuuta ergaa wayii dubbachuuf hin jedha isa sittiin ittiin haftu miti isa sittiin ittiin okay dafi lama jirtu oluu taani inni ittiin ka'u argameera ni namiti jari siyaa burii isa ilee guddaadhaan
fura ija keessa ilaali itti garagaliiti itti garagaliiti inna ittiin kaatu argameera inni ergaa kee kaleessa wajjin fitaaraam jedhi ija keessa ilaali bakkee ittaase maalu inna ittiin kaatu argameera inni dhabuti kana ittiin kaatu inni isa mana kee jiru isa jireenya kee keessa jiru maqaa Yesuusiidha jedhaani nama mana dabeessaa sanii olu taane ameen halleluuyaa amma ergiin kana si qabsiisee seeneera amma lallabatti deeqaa shalookiin kuna hin lallaba wanti amma lallabu garuu lallaba qilleensaa miti ergaa narraa jaama raajiin dubbadha otoo lallabu kursiin ta'u taanani galuu dandeessa kun wangeela ani kanuma narraa jala kana duukaan dubbadha har'a maqaan tokko lamaa si kaasa maqaa haaraa si laata jireenya haaraa si jalqabsiisa akkanaa biraa taatees keessa gadi baata si jedha waaqamu hamma mana dafeeyyee naa ta'eeraa jedha dhabeeto wallaase kama hella suyaatiyaas kaleessa kayedeen jalqabe har'a immoo iddati qabdu suni sadabdee caala jedheen itti fufaa'e maaliin lafaa kaatare kaleessa ka'iin jedhee miti maaliin lafaa kaata kan lafaa nama kaasu birrii miti kan lafaa nama kaasu sooressa miti kan lafaa nama kaasu digirii miti kan lafaa nama kaasu humna maqaa Yesuus har'a mana sooressaas mana hiyyeessaas sabarateef sanbaranneef humni wayii gadhiifama namni wayii deemsa jalqabas keessa Dase kamanda helbo hono soka yooti fudhatte malee maalan godha yaa waaqayyo naaf isa ta'u mana koof jireenya koo batu miilla kee mirgaatiin lafa dhiititi har'a deemsaan jalqabaa inni dhabuti jedhina deebiti yaabe halleluuyaa halleluuyaa maaliin deemsa jalqabta humna maqaa Yesuustu lafaa si kaasa akkeetti yaabe Phexros Yohaannis ilaame neila ija keessa neila maal beekta yaada namitti sirreessuu barbaade garuu namitti sirrachuu didde bara achumaan wow abbee kun ciccimaadha suufii uffatu agalgaa'in birriin dhabu kuwaan guddaa wayii gadhoosa jetteetu ishiin leensi birriitiin laalti kun birruma guddaa wayii gadhiisu dedde ishiin leensi kaameraa birriitiin ilaala bakka miilanis waggaa kudhan digdama fana nyaachisu wayii gadhiisuuf jedhu kun ettee ilaali hakkeedha Phexros ani warqeef meetii hin qabu kanan qabu garuu siifan kenna ani kanin qabu ameen jettee sifatoo maqaa Yesuus kanin qabu humna maqaa Yesuus lama jettu ka'ii adee yoo namni harka fudhataa harka isa mirgaa ol kaasee nama harkaa fudhatu barbaadana yaa nama namaan gatamtee yaa nama firaan gatamtee yaa nama